Guys, mudannoo akka keenyaa kana warri qabdan meeqan keessantu jira laata? Har'a wanti isinitti haasaa jechuudha. Garuu viidiyoon kuni sagaleen irraa rimuuvii ta'uu isaatti baay'ee tokkoon gadde maal akka ta'e hin beeku, sagalee irraa badee jira jechuudha. Inni garuu sagalee irraa rimuuf gochuun barbaanne silaa maal akka ta'e gudii madhageessu turtanii buna dhugaa jirra. Bunaaf nagaan dhabinaa jecha koottaa dhugaa filamtanii jirtu. Nagaan isiniif haa ta'u, akkam jirtu? Nuti jirra, galata waaqa. Bakka jiraattanii bakka nagaa taatanii jechaati. Maal seetanii har'a wanti nuti viidiyoo kanarratti haasaa jirru akkuma argitanii wal coqqolaa wal dabadaba maal jechaa jirra. By the way, gammeen yeroo yaadni isaa gara manaan jirre yookaan immoo ala deemuuf ka'u seeraan hin ta'u. Argitanii yookiin mataa soofaatti beektaa yookiin immoo hin dhaabata malee seeraan hin taa'u jechuudha. Amma qalbiin alaa jira, iddoon irra taa'u ilaala. Ani immoo kootii isaan uffatee qeereeru kana irraa oksuu yookaan bilbila fuudhuu ture gaadiin dadhabee hin dandeenye amma buna waannaa dhugee amma sokkuuf jechuudha. Ittis bilbilamaa jira. Innaa garameen poointii viidiyoo kanatti yeroon isin deebi'u isin immoo jaallattan warra nu jaallattan qofti laayikii godhaati. Maatii keenyatti dabalamaa sabiskiraabii nu godhaa jecha nuti jechuudha. Seenaa jiruu keenyaa jalqabaaf dhumasaa akkamitti akka wal baarree hagam akka turrii akkamittiin akka jireenyatti dhufne waliin jiraachuu jalqabne tokko jennee isinitti hin himne fuulduratti immoo fedha waaqaa ta'e isiniif ibsullee isinillee barumsa fakkeenya irraa fudhachuu dandeessu. Bakka barumsa ta'u barumsa bakka dogoggora ta'e immoo kun ta'uu hin qabu kan jettan baay'isaa qabnaa jechuudha. Galata waaqayyoo har'a gara waliin jiraachaa jirra. Garuu immoo isa namni bakkeetti wal argee hin jira mitiire. Fiqiranya namoonni wal jaallatan dura bakkeetti wal arganii waliin taphatanii bakka bashannanaa deeman yeroo gaarii dabarsanii wal janajjananii gabaa geessaa motora buusaa hin garshaa hin gaggeessaa yoo fageenya irra jiraate yeroo boqonnaa isaatti dhufe argaa deemtee argiti waan akkasii ta'e malee ana amma xiqqoon isinitti himee jechuudha. Isa kana bu'aa bayyaas keessa jiru isinumtuu hin beektu. Warri walitti yoo jiran guyyaa guyyaatti wal argan qabu. Waan meeqatu jira jechuudha. Otoo walitti hin dabalamiin otoo tokko hin ta'in dursa wanti waliin dabarsan baay'isaatu jira. Kan namatti tolu jechuudha. Seeraan alaa safuu cabsuu, aadaa dagachuu, maal gochuu osoo hin taane noormaalii in jira baqa. Kan namni wal jaallate yeroo gaarii waliin dabarsee miimoorii godhatee immoo guyyaa waaqayyoo kan isaanii ta'e tokko isaan gochuuf guyyaa isaanii kennitti walitti dabalaman ne jiraan dhiire nuti isa kana hin dabarsine jechuudha. Maaliifi walumayyuu hin beeknu duraanii makiinaan tokko immoo dhufe sagaleen hammas ga'utti nanaasa. Innaa isa kana waliin hin dabarsine garuu maaliif hin dabarsine jennee hin gaabbinu. Har'a garuu laayivii irra jiraachaa jirru kanarra dhaabbannee yeroo arginu nama duratti wal beeku, nama duratti waliin guddate, nama duratti oqqee waliin xafaxafe, horii waliin tisse waan meeqa waliin dabarsee jiraa miti. Akkasittidha kan nuti intinaa jennu jechuudha. Wanti nurraa mul'achaa jiru ani saaraa satti hin taane, inni saaraa natti hin taane, amalli koos kan itti tolu, kan narraatti tolus, kan narraatti badus innillee akkasuma jechuudha. Nama wal biratti guddate beektu miti. Akkasidha. Yaa'u dura isa kanallee akkamittiin akka wal barreessinitti haasa'uu hin dhufnedha. Noormaalii viidiyoo kana baay'ee tokko nama taphachiisa, baay'ee tokko nama bohaarsa ture. Sagaleen irraa badee homaa gochuu hin dandeenye irra keessatti waraabuudha. Akkuma argitan wal dabadabaa jirra. Garuu qalbiinsaa ala jira akkuma isiniin jedhe deemuudhaaf. Wal barumsicha gaafa jalqabaa sanaa yoo waliin haasofne bareeda. Garuu namatti wal nu barsiise nuun jechuudha. Fageenyuma irratti namatu firaatu walitti nu fidee achi adeemsa keessadha kan nuti waliigalaa tokko lama jechaa dhufni. Waggaa dheeraa turre tuma bilbilaan haasofnu jechuudha. Waggaa dheeraa turre qilleensa irratti namni amala walii otoo dura ijaan qaamaa wal argee waliin beekin akkasii gabaabdu eertuu gurraacha maalii hin jedhiin hamma kana amala walii baruun xiqqoo hin ulfaatame dhiire. Nama fageenya irratti argitanii fi itti dhiyeenyatti argitan garaagarummaa baay'eetu jira. Nuti garuu bilbilumaan waggaa baay'eedha kan haasaa turre. Guyyaa tokko akka nama haaras walitti taanee hin beennu, akka nama waliin beennes hin taanu, innis anis akkasittudha. Sana keessa immoo darbinee waggaa hagam waliin turtanii otoo waliin beekin qilleensa irratti rileeshiniin keessan akkamii yoo jettanii isa kana amma isinitti himu
qofa kotti isinitti himu maaliif imichi isa isin ilaallata anaan isin ilaallata wanti wal ta'anii tokkummaatti isinitti himnachuudha. Sanuu warra fedha qabdanii nutti himaa akkam turtanii zeeroo kilaas irraa kaatanii amma darajaa ammarra jirtan kanarraa eessaa kaatanii yoo jettanii yaada keessan koomentii irratti nu qooda. Innaasa kanasi fataa goonee isiniif hinna anamma erganii biyya rabaa deemee waggaa dheeraa ture waggaa baay'ee ture jechuudha. Maatiin akkanii nama beekni akka nama wajjin walitti dhufne akkanii sodaadhu akkanii injiraamati waan suquqee wayii tokkotti jiraadhu isa wajjin illee akkasumara waliin beekneetti akkasitti jechuudha. Agumammaa sanuuti walitti dhufne waliin jiraannu kanayyuu guutummaa guutuutti maatiin hin beeku dirqama nurraa eegamu yookaan immoo waan aadaa keessa jiru seera hundumaa raawwanni maatii keenya araarfanne gama isaanis gama saatiinis gama kootiinis qirreetaan tokko hin jiru jechuudha. Wal qoratanii nuti garuu dura wal jaallanne isaan immoo lammaffaarratti wal qoratanii walitti nu dhiisanii jiru jechuudha. Kana jechuun maatiin hin beeku jechuudha. Mitootuma beekanii achuma keessatti injira gamaatiin hagam mutoo namatti toleyyuu keessumaa garaanaadha. Waa miiqa yaada waan ta'eef isaan akka namanii sodaadhu jireenyuma waan ta'eef waan hundaa siqiqee ofsee keessa jiru faattara fudhatan jira yeroo tokko otuma beekan jechuudha. Innaa gaayis maal akka isiniin jechuuti barbaade gadi fageenyaan baay'een keessan isinii galu hubachuu kan dandeessan jirtu waan ta'eef walumaa galaasaatti jiruuf jireenya keessan keessa gufuu qirriitaa nama keessa isaatti waa qabatu isinitti hin fidiinii isiniin jechuun barbaada. Wanti hundumtuu yeroo isaa malee ta'u ga'ameet gidduutti immoo nagaduutiin dhaqee oolmaa keenyarraa wal qabatee viidiyoon keenya kana fakkaata. Yoo jaallattan yoo itti bohaartan ta'e bunicha waan nu baala xumuriyyuu fakkaannee nama ka'ee kuteetti jira. Akkasii isiniin jannaa warri maatiin ta'an immoo maatii ta'a jecha nagaa fayyaa ta'a baay'ee.